Akkam bultan kabajamtoota daawwattoota keenya addunyaa mararaan daawwachaa jirtan bakka jirtan maratti nageenya keenya isin haala qabu isin jecha sagantaa kana kan qopheessee isin dhiyeessee analeensaa Umarii fi daayirikteera keenya Shabboo Ali Shabboodha. Akkasumas ispoonsarri keenya kaarraatis Risaa Faawundeeshinii fi Qananii Askreemidha. Qophii keenyaas har'a qabannee isin dhiyaannee hayyuu Oromootii fi beekaa akkasumas xiinxalaa siyaasaa Obbo Jowaar Mohaammed qabannee isin dhiyaannee akka nu faana turtan isin gaafannaa galatooma. Kabajamoo Obbo Jowaar Mohaammed galatoomi waan afeerraa keenya dhageessee asin nu argamteef hedduu galatoomi isin jenna ulfaadhu. Leensaatiilleen galatoomi warri Awustiraaliyaa koronaa jala osoo jirtanii soomana jirtanii Ramadaan Kariim koronaa sarabbi isin irraa baasuu jira. Hayya isinillee baga Ramadaan isin ga'ee galatoomi. Akkasumas Obbo Jowaar Mohaammed daawwattoota keenya namni hin beekne hin jiru Oromoo ta'ee sabaa fi sablammiin lammii Itoophiyaa hundi ni beeyti jedheetii yaada. Akkasumallee gartee uummanni addunyaa irra jiraatu hundinuu seenaa fi eenyummaa Obbo Jowaar Mohaammed gadi fageenyaan beekan jedheetii yaada. Kallattumaan gamaas gaaffii fi deebisaa keenyaa seenaa nu hordofaa isin jenna. Obbo Jowaar yeroo jalqabaatiif gama Singapoor barnootaaf deemtee jirta. Akkasumallee gartee yuunivarsiitiilee gurguddoo biyyoota adda addaa deemtee jirta. Mee gartee karaan ati irra deemte xurreen ati irra deemte barnootaa ta'u maal fakkaatti nu ibsuu ni dandeessaa? Xurreen barnoota ganda keenya irraa eegalti. Manguddoo biratti hin guddadde. Akaakoo hiigama lachuutu akkasumas warra gandaa birarraa barnoonni guddaan achirraa hin argadde. Barnootaan manguddoo biyya biraa jalatti argadde barnoota ammayyaatiin dhumuudhaatti eegalee sanboota gama asallaa deemee asallaarraa daamaatti baradhee Singapooris dhaqee Ameerikaas dhaqee UKs dhaqee bakka hedduuttiin bakka miilli kun naan ga'u kana bakka hedduun dhaqee waa hedduu babbaradhe. Barnoota qalamaa qofa osoo hin ta'in muuxannoo hawaasa keenya keessattuu naannoo namti hojjete sun naannoo durarraa torbaatamoota keessarraa kaasee qabsoon itti godhamaa turte waan taateef akkasumas roorroon guddaan irra godhamaa turte waan taateef siyaasaa ittumaan dhaladhee jechuun hin danda'a. Keessattuu siyaasaa qabsoo ittumaan dhaladhee sanboota biyyoota addunyaatti irra rooggaan socho'u immoo siyaasaa qabsootti, siyaasaa cunqursaa, siyaasaa bilisummaadhaa hedduun arguu danda'ee sirna diinagdeedhaa waldhabiinsaa nagaan jiraachuu hedduun argee keessattuu ollaa keessatti biyyoota eeyyaa jiran hunduma biraan dhaggeeffachuu hin danda'a. Sri Lankaa irraa kaasee hanga Mongooliyaatti, Chaayinaa irraa kaasee Jappaan hunda keessa yeroo deemetti ijoollummaadhaan osoo akka ammaatti hin yoomin waa hedduun babbaradhee sanboota gaa'eegaan Ameerikaa dhaqee irra caalaatti advanced education hedduun babbaradhee sanitti fayyadamee hanga tokko. Uummata miskiina keessa dhaladhe ka qe'ee fi irratti ganda fi irratti nama biroo osoo hin dhaqiin ooyiruu fi caayaa fi jalatti cunqurfamu kana dhiitamu kana saamamu kana hiree rabbi naa kennee baradhe tanaan beekumsaan qabuu fi muuxannoon argadheen tajaajiluun qaba jeetiin bara 2005 irraa kaasee waldaa dargaggoo Oromoo dhaabuudhaan sanboodas waldaa qorannoo Oromoo keessatti hirmaachuudhaan sochii biyya alaa jiran hedduu keessatti hirmaachuudhaan boodamuu OMN dhaabuu fi sochii qeerroo biyya kanaa tumsuuf keessattuu tarsiimoodhaan karaa qabsiisuu irratti hedduun gargaarre barnoonni hedduun keessa deeme hangaan dandeessu irraa qo'attiin jira. Jabaadhu siin jennaa galatoomi deebisaa keetiif akkasumallee gartee atilleen barattee biyya guddatte keessallee osoo taa'uun fedhiin gartee uummata kee gargaaruudhaaf karaa biyyaa deebitee gartee achi jirtaa galatoomi siin jennaa. Akkasuma meegaa akka dhageenyee jiruttis akka beeknuttis fiildii poolitikaal saayinsii kana barattee fixxee turte. Mee akkatti xumurtee fi akkasumallee maaliif fiildii kana filatte nu ibsuu dandeessaa? Gaafaan ijoollee barataa saayinsiitiin ture. Fiiziksii fi keemistirii baayoloojii hedduu fedhan ture hanga fixuutitti hedduun ni qaba ture garuu gartee ijoollummaaniin siyaasaa qabsoo keessa dhalatee maatiinis keessa turanii booda achumatti hirmaatuu turanii abbaan kiyyaa soorreechi jiran hedduu hirmaachuu turanii. Naannoo sanitti maatii qofa osoo hin ta'in naannoo waraana bilisummaa Oromoo itti socho'aa ture waan ta'eef qubee afaan Oromoo barachuu irraa kaasee hanga ijoollummaan abaacaa siyaasaadhaa, abaacaa siyaasaa Oromoo, abaacaa sirna cunqursaa Itoophiyaan uummata keenya irratti gootu ijoollummaaniin keessa ture. Kennaan kiyyaa fi fedhiin dandeettiin ani qabu gama saayinsiitiis taatu
adadumaan guddachaa deemuun keessattuu gara haayiskool kan dhufu waa'ee siyaasaa hedduu dubbisuu hirmaachuu hogganoota siyaasaatiin wal arguu kun dabalaa waan dhufeef walawalaan ta'uu eegale. Fedhiin barnoota saayinsiidha. Fedhiin jireenya immoo siyaasaadha. Kanaafiin hoggan Singapoor hoggan dhaqus Singapooritis afaan Oromootii fi developmentii baradhee jirra. Ni murteessee jechuudha. Singapoor irraa gara Staanford Kaalifoorniyaa hoggan dhaqu. Walawalaa ta'uu qabu. Uummata kiyya kana gargaaruun barbaada. Halkanii guyyaan siyaasaa kana jala bu'aa ni barreessa. Kanaaf medical doctor ta'ee takka injiinara ta'ee barachaa siyaasaa yaadaa siyaasaa hojjechaa deemuun tun lama waan taatuuf gama barnoota siyaasaa barachuu hajuu irraa ka'eetiin undergraduate political science baradhe masters human rights fi political economy irratti dalaguu ture san booda PhD eegaleetiin ture eegaleetiin jidduudha hanga kaliixaa fanniseetiin garuu OMN dhaabuu fi qabsoo keessatti kallattii hirmaachuutti dhufe wanni siyaasaa barachuudhaaf murteesseef wanni guddaan waa hedduun argee agartee warreefu injee qabeelaa miila kiyyaa kun bakka hedduu nageesse. Wanni satisfied na godhu wanti hamilee naa kennu uummata kana gargaaru akka taate biitii ani itti dhaladhee hedduu remote taateedha. Biyya hedduu fagooti. Rabbiin achi keessa baasee hoggaa hiree barnootaa naa kennee yuunivarsiitiilee gurguddaa dhaquu dhiisii maqaa isaaniitu takka hin dhagahin hoggaan dhaqetti sababaa jira. Yoom maal godheen uummataa fi rabbiifis gara galchuu danda'ee hoggaa yaadu waan hin dandeenye uummata kanaaf yoon tajaajileedha. Tajaajilu irratti jala muree irra ga'e. Saniifiin gama siyaasaa barachuutti deemee waan hin baradhee sanga tokko hojiitti tattaafachaa jira. Waan hedduu bareedaati. Hojiirra akka hojjetee nu dhiisiitii namni hundinuu ni arkaa. Atis galatoomsiin jenna waan lammii keenyaaf akka lafa hojjirtuu fi akkasumallee gaamee yeroo gartee biyyoota adda addaa irra deemtu rakkina afaanii jira, rakkina waan adda addaa jira. Mee wanni si qunnamee wanni jira biyyoota adda addaa san keessatti akka waan mudannoo keeffanii ta'e takki wama chaalanjii ta'e. Hoggaan biyyaa waan afaan kana hin beeku beektaa. Dumbeeku Singapoor hoggaan dhaqee manni barnoota guutuutti afaan Ingiliziitiin barsiisa. Eerpoortiidhaa namichi supparvaayizarrii mana silaa keessa galuu dormitariidhaa dhufee na fuudhe. Hoggaan dhaqu nama leenzii jedhamu fakkaa jira. Jawar, this is my partner jeeti introduce na godhee jechuudha. Partner kana hin beekne anjaartuutii waan inni jeense. Ammoota na fuudhanii san booda torban tokko booda mana isaatiin naaf seene. Mana isiititti leenzii sanatti affeeramne isiin immoo nama biraa nama Maaks jedhamuun Jawar, this is my husband naan jedhe. Asii hoggaa deemnu garaagarummaa aadaatii jira, cultural clash kana jira, sensitivity qabaachuu danda'anii waa hedduu nutti himaa waan turaniif biyya sana dhalaan jaarsa lama qabdi. Maaliif dhalichi dura na fuudhe paartinatii jee jira. Isiin immoo jaarsa kiyya naan jette irra deebite. Actually jaarsa illee hin jenne paartinaruma jette. Nama wajjin jiraatan. Gama tokko paartinara dalagaati, gama tokko paartinara jireenyaati. Afaan keessatti hedduu waa hedduu keessa darbe yeroo na ciqeetti. Keessattuu eegaa waan ta'eef agartee amma gara Thailand fa'aa, Mongooliyaa kana fa'aa, Kamboodiyaa fa'aa kan hoggan deemu. Yeroo tokko biyya takkatti guyyaa afur hidhameetti jira. Isaan afaan hin beekan, ani afaan hin beeku, rifeensi kiyya guuturuudha. Siyaa'eetu na erge se'an. Hangaruu akkuma ijoollee mara jirtiin baasaa yaabbadhee eksplore gochuudhaaf deemuu ture. Ani afaan hin beeku, isaan afaan hin beekan. Akka maataa guyyaa afur na hidhan jechuudha. Kanaaf rakkoon afaanii hedduu rakkisuudha. Garuu waa hedduu barsiisti. Waan afaan ibsuu hin dandeenye harkaan ibsuu fa'aa drawing harkaan waan akka suuraa kaatee fa'aa furuudhaaf si gargaara. Waa hedduu baratta jechuudha. Rakkoon mala hedduu namaa dhoyti. Wanta gaa jabaatee ati os geessee anis bar womanarra mudachaa jiruun faan siimuu jira bargaa gisee as dhuftu haalli jireenyaa innis jirama beektaa biyyarraa baatee gisee as dhuftu akkasuma egaa yeroo ammaa kana gartee fakkeenya taateeti amma fakkeenya ati jabaattee fakkeenya taatee kana dalagaa jirta ani immoo fakkeenya akka fakkeenyaa si godhachuu hin danda'a. Atoo garuu eenyu akka fakkeenyaa lallachuu turte mee jabaattee ilaangaa as geessutti.
Fakkeenyi kiyya uummata keessa guddate beektaa uummata hedduu miskiina dinagdeedhaanis hedduu miskiina siyaasaadhaanis roorroon guddaan keessa turte. Naannoo adda addaa san laga 24tu gubbaarraa gadi yaa'a. 27 actually. Biyya Islaamaa sinoodhaan waa meeqa ta'uu dandeessu. Akkasiin garuu uummanni keenya hedduu rakkoo dinagdee hedduu keessa jiraachaa ture yoo guddate. Sanirraan yeroo ammaa egaa wayyaanee ture. Roorroo hammana hin jaannetu uummata keenya irra gaana ijjeefamanii hidhamanii fannifama. Mashaqqa guddaa gahanii turan. Kanaaf ijoollummaa irraa kaasee akkamittiin uummata kana gargaara jeetiin yaadu ture. Kanaaf fakkeenyi kiyya guddaan hayyoota qoraan baadhatanii qoraan okaa baadhatanii daa'ima fa'aa harka godhatanii magaalaa dhufan. Ulfina san hunda harka qabatanii waggaa dhaabatanii nama bira dabran amma uummata lafa bira waggaa dabran salaam alaikum jedhanii dabran jechuudha. They give you the best smile you can imagine. Hardship san keessa osoo deeman they never give up. Uummanni an keessa guddate sun uummata hedduu ajaa'ibaati, uummata hedduu argaadha. Uummata immoo abdii takkaan kutatin. Imagine gaa Haayile Sillaasee irraa kaasanii zabana Dargii, zabana Wayyaanee wanni irratti bu'ee jiru. Akkasiinuu abdii kutatanii harka osoo hin kennin, hiyyummaafis harka osoo hin kennin, gabrummaafis harka osoo hin kennin uummata hedduu tattaafatu jechuudha. Kanaaf yeroo hundaan fakkeenyi kiyya qonnaan bulaa fi miskiina biyya keenyaa ka roorroo uumamaatii fi roorroo namtolchee dandamatee osoo abdiin kutatin carraaqqatee nuus barsiifatee hundeewu. Waggaan ijoollee kutaa jaawwan jiru hedduun deddeeman ture biyya naannoo keenya keessatti. Hayyoonni waggaa dana beekan mucaa diimaa sanaan jiran deebiitiin hedduun socho'aa ture. Hayyoonni barnoota dhiisin jedhanitti shilingii fa'aa summunii fa'aa fuudhanii daftara bitatu jedhanidha. Kan miskiinni beektaa kan silaa na gaafachuu danda'a. An xiqqaa magaalaa xiqqoos taatu magaalaa keessan ture garuu baadiyyaa keessatti akkasitti hedduu jajjabeessan ture barnoota irratti akka deemu santu gaa fakkeenyi kiyya guddaan uummata sanii. Waan ajaa'ibaati egaa hedduu bareedaadha. Akkasumallee gizee ati naa himtu hedduu qaamni namaallee nama suukannaawaa akkasuma gaasanillee namas Oromoon gaarii ta'uu obsa qabaachuu barsiisa. Akka isaan gifaap hin goone. Egaa kabajamoo obbo Joor halkanii fi guyyaa Oromoof carraaqaa turte bilisummaa Oromootiif Oromoo waggaa 150 olola adda addaatiin addaan facaasee walitti qabuuf carraaqaa jirta. Akkanumatti illee gartee amma gaa Facebook irratti illee gizee hunda niwsiin tokko osoo hin dabarree gurra uummata biraan gahuudhaaf carraaqaa turte. Mee gartee yeroo waan kana gootu mudannoo si mudate ni jiraami? Mudannoo hedduudha gartee tamimanii tammiisan ijoollummaa irraa hin akkasii ijoollummaa irraa hin ture gandarraa kaasee dhiibbaa hedduu ture roorroo hedduu ture garii himuu osoo hin taane dhiisuma wayya biyya alaattis hoggan ture akkuma beektutti yeroo naanti dhageessan yeroo qabsoon Oromoo murmuudhaatti adda baqaite waan turteef waan kana walitti qabanii Oromummaa irratti nama jaaranii deemuun hedduu ulfaataa ture. San keessa dabru irratti gaa dhiibbaan warri xiqqoo bubbule beekuun oolu duula guddaan narra godhamu ture morma qabsoo keessaa san hunda dandamachuu kaloonaachaa baafadhee keessa dabuun barbaachisaa ture. Gama diinaatiin hanga yaalii ajjechaatitti yeroo 2-3 godhaa ture warri amma turan godha ture. Jarri kunis gaafama ture. Sambira dabree maqaa balleessuun silaa jirtu hedduudha yaalamaa ture garuu kaayyoo waan hin qabu gaafa waan kana seenu immoo rubbuun gaafa dhalate dubse kanaaf hangaan danda'etti kaayyoo qabsoo uummata kanaa gara fuulduraa tarkaanfachiisuu hin qaba. Hangasitti dhukkuba deebi'uu hin qabu. Wanni feetee dhufte raanuu hin qaba jee waan hin deemaa tureef miidhaa jechuun guyyuma tokkoon adda gahee malee guyyaa lammataa dhukkee irraa dhadheetumaan ka'ee deema mala akkasiitiin qaba. Roorroon hedduutu gahaa ture ammas hedduutu gahaa jira. Haa taatu immoo yeroo hundi wanni nuuf yaadachiisu
namni nurra babbareedaadha, namni nurra hayyuudha, namni haadhaa takkaa, abbaa takkaa, namni meeqa qabsoo keessatti wareegaman beektaa. Nu qofaa miti fakkeenyaaf warra akka ilmoo qilxuu fudhatte dalagaa bareedduu qabu haatan irraa dhiisee dhufee yeroo dheeraa osoo hin turin wareegame garuu qabsoo saniif qaanqee qabsiisuu danda'e jechuudha. Warri akka Waaqoo guutuu yoo fudhatte warra qabeenya gaarii qabu, warra jireenya gaarii qabudha. Osoo roorroo uummata isaaniitiif dantaa qabaachuu baatanii sirna Haayila Sillaasee wajjin nagaan jiraatanii baalaan biraas kiraa keenyaasumatti maal ijaaranii warra jiraachuu danda'u. Warra akka Taaddasa Birruudhaa jeneraala hoggaa inni deemu dachiin jalaa sochootu, bulaan hundi jalaa banamtu, kan waan fedhe nugusicha harkachuu danda'u dhiisee uummata isaa gargaaruudhaaf deeme. Fakkeenyaaf ijoollummaadhaan gootiin hin beeku naannoo keenya ture waraana Bisaa Soolee jedhamu tokko ture. Ummaan isaa mallee ni jirti. Almost I think ijoollee hunda qabsoo kana keessa darbee jechuudha. Kana hunda hoggaa laaltu this is a just cause. It's a just cause worth giving everything. Akkasitti ilaala. Warri nu dura dabre sun wayuma arge. Yeroo dukkanaa sanitti yeroo namni nama hin beekne san keessatti Oromoon hin beekamne san keessatti wama arkan waanuma dalagamu qabu tanaatu lubbuu fiitiis wareeguu fi hin barbaachisa. Beektaa qabsaa'onni keenya hangafoota hedduun namni hedduun miskiina cunqurfamee roorroo ifateen ka'eetti fakkaataniiti. Actually upper and middle class turan hedduun isaanii olaalte. Jaarraa yoo fudhatte faamilii wayyaa qabdurraa nama dhalatee nama bakka fedhe dhaquu danda'u direct line Haayila Sillaasee qabaachuu nama danda'u san hunda dhiisee bosona gale. Baharoo Tumsaa yoo fudhatte nama barnoota guddaa qabu nama ministeera fedhe ta'uu danda'u san dhiiseeti qabsoo gale. Haayilee Fidaa yoo fudhatte leading scholars yeroo sanitti Awurooppaa keessatti one of the leading scholars yuunivarsiitii fedhe keessatti qabedha keessatti dalaguu osoo hin danda'u. Wareegamuu akka danda'u osoo beekuu akka danda'u osoo beekuu dhufe lakkoo inni fituu hin dandeenye. Kanaaf namoonni kanaa kun wahuma arganii dhugaa isaanii mul'attee jira. Haqa isaanii mul'attee jira. There is something worth sacrificing everything. Eega isaan immoo waa arganii waan saniif jecha waan qaban hadhumaa lubbuu ofillee itti wareeganii wanni isaan eegalan wanni isaan habaqaalan biqiltuun isaan dhaaban sun goguu hin qabdu dhaloota keenya irratti. Jaloo baasuu qabna. Yoo dandeenye guddifnee bakkaan gahuudha qabna. Yoo dadhabne garuu jiraachifnee dhaloota dhufuutti dhaalchisuudha qabna. Kajau ijoollummaa mataa keessa naa baaqaalanii probably kutaa 7 yeroo jirurraa murtii turte anaaf. Kana keessatti itti fufee hanga wareegamaatti deemu. Kanaaf isin akkasitti cicheetti deema jechuudha. Umrii dheertuu rabbis yaa kan nusin jennaarra deebinee ammallee akka nama kakatee kana qabaachuun nama kuma dhibba meeqarra caalaa jabaadhu siin jennaatilleen akkasuma gartee this shall pass tu jaanii uummanni faranjiitu akkasumatti illee quraana keessatti illee immoo rakkoo fi rakkoo walitti aantu jaan guyyaa takka balloon nima dhufti. Fakkeenya nu taa'aa jirtanii jabaadhu siin jaa ammallee rabbis yaa jabeessu. Akkasuma gaamma namni gartee gizee waan kana hunda godhaa jiru taayimii qabaa taayimii mataa keetii jira ta'ee hirribaa jira tawaagootu jira taayimii kana akkamiin wal dandeessisuu dandeessime? Asitti wayyaadha. Yeroon ala turetti hedduu ulfaata ture. Waggaa dura barnootaa fi qabsoo ijoollee gurmeessuu kana keessaan yeroon turetti ulfaata ture. Yeroon seemestara lamaan duraatii fi boodaa qofa mana barnootaa dhaqee yeroo adda addaa toroon ulfaata ture. Irra caalaa garuu waggaan afran qabsoo qeerroo tumsuu irratti hirmaanne sun hedduu ulfaataa ture. Manattuu galuu hin danda'uun ture waajjirumaan rafaa. Waggaa afuriif hangam mana rafeerra kaniin waajjira rafeetu warra hedduudha. Waajjirumatti waan hin nyaadhus ijoolleen naafatti takka qopheeffata. It was the most exhausting. I think waggoonni afran sun fuula kiyyaa fi qaama kiyya irraa ni mul'ata. Waggaa takka ofii deebi
2013, 14 fi 2018 gidduutti significantly I aged. Significantly hedduun dulloome. Magaaladhu. Dulloomne lakki ammallee dardara. Maashaallah. Yeroo tokko I think torban jahaaf waajjira keessa osoo hin bahin osoo biildingii keessa hin bahin torban jahaaf ruumuma keessa hin taa'e. Yeroo hedduu 2017 moo akkasuma fakkaata. Yeroo namni ala qofaattuu beekta namni dhadheessu ture. As qofaattuu beekta. Alattis yeroo hedduutti roobitee namni dhadheessullee ture. Hedduu biiziin ture. But I used every time. Maaliifi waan principle yeroo dhufu wanni har'a dhumuu qabu har'a dhumuu qaba malee boruu buluun qabu dalagamuu qaba. Yeroo sanitti immoo diina humnaan hedduu nu caalu. Kawweedhaan nu caalu, maallaqaan nu caalu, dippiloomaasiidhaan nu caalu. Kan akkamitti Muhammedee tarsiimoo lafa kaa'e wanni caaluu ni qabnu maali? Qofa sammuudhaan caaluu qabna. Dhaloota keenya isaan jala guddanne jara kana jalarraa kaanee jala guddanne and I knew them. Tokko tokkoon isaan study godhe warra wayyaaneen godhu. So with knowledge caaluu qabna. Information odeeffannoo argannuuf dabarsinu. Knowledge gathering, information gathering and dissemination irratti caaluu qabna. Saffisaan caaluu qabna. Beekumsaan caaluu qabna. Saffisaan caaluu qabna. Murannoodhaan caaluu qabna. Our strategy pillar kana qabatee deemuu danda'u. Kajau lafa kaayidee waan deemaa tureef yeroo hunda maaliin jaa ganama osoo isaan hirribaan ka'ee galgala eegee isaan rafan booda rafuu qabaa. Lafa kaayideetiin socho'u ture. Itti qaxxalu. Amma eegan asuu beekas maraa miti. Hedduu soo hin deddeemneef yeroo ni qaba. Namoota dubbisuudhaaf murtee keessa deemuudhaaf. Relatively amma wayyaadha. Waggaan afran sun garuu hedduu biizii ture. Nama keessa dabree gaa waan asirra dabartallee beekaa rabbiinis nuu beekaa jazaa kee rabbi siyaa kafalu addunyaa fi akhiratti illee akkasuma amma gama sagantaa biraa seenaamee waa'ee COVID-19 ilaalchisee lammiileen gaa Itoophiyaa keessa jiraattu gartee meeshaalee gahaa dhukkuba kanaan ofirraa ittisanillee hin qabanii akkasumallee gartee namni ammaan tana akkuma duritti wal keessa bobba'uu eegalee jira. Mee atoo uummanni kana wal keessa bobba'uu kana akkamiin ilaalta? Dura gaa waggaa wanni kun eegalu dhukkubni kun dhukkuba biyya tanaatii miti dhukkuba warra chaayinaatii kan faranjiitii biyya tana dhufu nama gurraacha hin qabu winni si keessaa waan akka jedhamu ture kana jijjiiruudhaaf duula bal'aa dhagahu. Duula bal'aa ogeeyyota fayyaa wajjin duula walirraa hin cinne bal'aa gama miidiyaatiin goone kanaanis warri mootummaatii fi warri uummataatis dagachuu keessaa dubbii sana tuffachuu keessaa akka dammaqanii waa dalagannaa gochuu hin danda'ee jira. Projekshiniin dura ture rakkoo nuti maaliif biyya biraa irratti hundoonee projekshiniin dalagame Eepiriil walakkaa irratti piik ga'uu danda'a hedduu bal'achuu danda'a jedhuun sochiin eegalee ture garuu vaayirasii dafee asitti hin babal'anne. Sababa isaa hanga ammaa hin beeknu jiru beekta wanni vaayirasii kun sheetaan jechuu danda'a. Hanga ammaatti karakteristiks isaa sirriitti hin beekamu saayinsiin wanni beekamu jiru. Amma xiqqoo babal'achuu eegale malee baatii takkaa cinaadhaaf 2, 5, 3, 4 akkas deemaa waan tureef dhukkubni kun asitti babal'achuu deemu kan jedhu namni uummanni dagachuu mootummaanis dagachuu irratti kan deemee jira. Amma immoo gara babal'achuu jira. Ollaan keenya fakkeenyaaf Somaaliyaa, Jibuutii, Sudaan saffisa deemaa waan jiru gara keenyas hin babal'ata shakkii qabna. Rakkoon garuu almost torban 5, 6 uummanni hedduu sochii akka eegasu gorsi godhamaa waan tureef diinagdeen laaffatee jira. Sodaan nuti amma qabnu kana eega humni teenya, humni diinagdee, humni hawaasummaa teenya dadhabde booda dhukkubni kun yoo asitti babal'atu taate nuyi laaffate rabbi nu habaasu malee sodaa guddaa qabna. Amma kaleessa nama 17 ga'ee dabalaa deemaa kan jiru. Kanarraa yoo rabbi nu baase malee humna diinagdeedhaa akkasumas jireenya hawaasummaa akka biyya teessanii san namaas mana dhooquu hin dandeenye. Nama yoo mana dhooqine yoo xiqqaate waan nyaatu geessuu fi barbaachisaa waan nyaatu immoo mootummaan kuusee lafarraa hin qabu rakkisaadha. Yoo manni akka fedhee osoo jette dhukkubaaf saaxila ta'a.
yoommoo uummanni guutummaa dhukkuba kana haa to'atu humna haa ta'u jette humni diinagdeedhaan jirtu kanaatu nu ibsuu jira. Waan hedduu nama sodaachisaati rabbi nu haa baasu walumaanuu meegaa amma gartee Itoophiyaa keessaa akkasumatti illee gartee maanta PPE'n wanni firaa eeganis hin jirtu dhukkuba kana bakka adda addaa namni barnoota dhukkuba kanaa gadi fageenyaan hin beeku iddoo adda addaa kanneen akka baadiyyaa fa'aa garuu yoo dhukkubni kun haaluma kana itti fufee gaagamaa akkamiitu uummata keenya barnoota gahaa waan kanarraa hin qabne irra gahuu danda'ame atillee irraa aswaa turte oomisheen irraa. Dhukkubni kun bakka namni hedduu walitti dhiyaatee jiraatutti irra bal'ata jechuunis magaalonni guddoo xiqqoon hedduudha saaxilamoodha. Akkuma beektutti namni keenya mana xiqqaa keessa maatiin tokko naaf maatii torba hanga 10 faadha qaba. Maatii keessatti rakkoo guddaadha uuma. Magaalota hedduu miidhagee kan sodaannu namni baadiyyaa yoo barnoonni gahaa kennameef saaxilamummaa guddaa qabu. Maaliif mana taa'uun qabu qe'ee fi maatii isaa wajjin qe'ee fi ooyiruu isaa keessa yoo kadalagu taate waan akka buuzaa, waan akka taaziyaadhaa, waan akka sargii irraa yoo kaafu taate namni keenya baadiyyaa hedduun miidhamu. Sun abdii namaa kenna. Maaliif vaayirasiin kun fatajeesiidha. Namni walitti dhufuudhaan dadhabu. Namni keenya baadiyyaadhaa waan akka gabayaa, waan akka mareefsiilee hariiroo hawaasummaatti yoo hir'ise dhumaan jiru. Kan magaalaa garuu hedduu nu yaaddisaa jira. Akkuma reefsiin jetti uummata keenya barsiisuu biratti miidiyaaleen hedduudha kan hojjetaa jiran hanga jirti yaadii guddaa argaa jirani. Mootummaanis dhiibbaa alaaf keessa jiruun hanga tokko tattaafataa jira. Gahaa miti. Wanni garuu nu miidhee vaayirasichi dafee asii babal'achuu dhabuun namni keenya deebi'ee akka irraanfatu vaayirasa kana akka tuffatu godhee jira. Kun xiqqoo waan nusaa tiree Haye galatoom deebisaa keetiif waan hedduu bareedaatii namni keenya illee akka eegguu dhaabnaaf asumarraanii. Mee akkasumallee gartee waa'ee COVID-19 kana laalchisee mootummaan seera labsee ture. Garuu immoo dhiyeenya kanatti gartee mootummaan Itoophiyaa mootummaa Eritiriyaa affeeree sa'aa ififuu Itoophiyaan muddama siyaasaa kana keessa jirtutti maaliif garuu isa sanuu affeeruun barbaachisee ati kamiin yaadda obbo Jawaar? Labsiidhaan wal qabatee labsii hojiitti kan jiran beektaa. Labsii labsaniiti fakkeenya namni afurii ol akka hin geenye wantoota adda addaa labsanii jiranii garuu sababa dhukkubichi hedduun babal'ataniif waan san labsiisan uggura san hojiitti hiisaan jiranii kan pireezidantii Eertiraa dhufu ooda haa ta'u malee hedduus waan hamaa natti fakkaatu biyyoonni lamaan hogganoonni labaanis hariiroo cimaa qabanii kana keessa walitti dhufanii bifa of eeggannoo qabuun walitti dhufanii yoo ka godhan taate yoo of eeggannoo godhan taate of course fakkeenyummaa simboolikalii uummata irratti dhiibbaa godhuu qaba. Jarri biyya yoo adeemu taate dhukkuba kanatu namaan ni angee olii dhufa. Garuu haala daayinaamiks naannoo kana socho'u irraa kan ka'e big deal goonee ilaaluus waan qabutti fakkaatu. Hogganoonni biyyoota ollaatu hanga tokko walitti dhufanii wal hubachuun wal laaluun tun waanuma dhugaa probably egaa koronaan dhufee the first head of state visit addunyaarra jechuu dandeenya. Garuu san caalaa waan simboolikalee hogganoonni akkasii godhan caalaa qabatamaatti biyya fi keessa dhukkubni kun akka babal'anneef keessatti walitti dhufeenyi isaanii kun dhukkubni kun akka babal'anneef san qofa osoo hin ta'in recovery. Main challenge Eertiraa fi Itoophiyaa fi biyyoota Afrikaa kanaaf dhukkubichi nama miidhuu qofaa miti. Dhukkubichi addunyaarra babal'achuun biyya keessa babal'achuun sochiin dinagdee biyya keessaa domestic business activity foreign trade hojiin daldalli biyya alaa hedduu babal'atee deemaa jira. San qofa osoo hin ta'in biyyoonni kun durumaa'uu gargaarsaa fi liqaa biyya alaatiin kan jiraatanii biyyoonni alaa immoo dinagdeen isaanii hedduu laamshee waan jiruuf dura ibiddi hoggaa faca'een dura itti sirra bu'ee irraa dhaamsee kana irraa dhaamsuu deddeemta. Kanaaf jarri kunis dura rakkoo dinagdee fi furuu irratti waan fookas godhaniif biyyoota teenya irratti hangas mara fookas waan godhan natti fakkaata. Haye galatoomii deebisaa keetii fi galatoomii deebisaa keetii fi akkasumallee gartee amma sagantaa gama biraa seennaa. Mee gartee egaa ati seera gadi fageenyaan beektaa mee keeyyata 60ffaa waa'ee Itoophiyaa ilaalchisee nu ibsuu ni dandeessaa? Keewwanni waan ogeessa seeraatii miti ogeessa seeraatirraa akka hubadhetti
keewwanni jaatamaffaan ka biyyi sun akkuma biyya ta'e Awustiraaliyaa sanitti paarlaamantarii siistamiidhaan bulti muummicha ministeeraa akka abdii jechuudha. Paarlaamaan filannoon ama 5 godhama. Muummichi ministeeraa paarlaamaadhaan filamaa jechuudha. Amma waggaa 5 jidduutti fakkeenyaaf Giriin paartii fi Dimokiraatik paartii waan akkasitti jiran siyaasan bira koolishinii ijaaranii yoo tumsa ijaaranii yoo mootummaa bulchuu jiraatan jidduutti osoo waggaan 5 hin ga'iin yoo wal dhaban wal dhabanii adda yoo faca'anii maajooritii kan dhaban taate filannoon osoo waggaa 5 eegin godhuudhaaf dirqamtaa jechuudha. Yookaan immoo muummichi ministeeraatiif hooggansi jiru imaammata tokko fidee dhufee yoo paarlaamaan deeggaruu fidee waliigaluu yoo dadhaban taate haareetti deeggarsa qabu ajandaa qabu saniif deeggarsa uummataa qabaachuu isaa mirkaneessuudhaaf snap election waan akkasii yaamuu danda'a jechuudha. Keewwanni 60ffaan waliigalatti akkaataa itti filannoon osoo yeroon hin geenye gabaabsanii itti godhan kan ajajuudha. Amma asitti falmiin jiru filannoo sababa koronaatiin godhamuu hin danda'u. Kanaafuu filannoo akkamitti dabarsineeti umrii mootummaatii hanga filannoo dhufuutti dheereessina kan jedhudha lafa kaayamee jiru jechuudha. Kanarraa ka'ee wanti amma jarri mootummaa tokko jechaa ture keewwata 60 kanatti fayyadamuu dandeenya. Nummoo kan jechaa jiru lakki keewwanni 60 filannoo as gabaabsuudhaaf malee achi dheereessuudhaaf kan lafa kaayamee miti. Kana falmiin jirtu. Hayyee galatoomii gaaffiitii egaa lammadaalee na deebiftee jirtaa duraan gartee keeyyansa 60ffaa kana maaltuutu yeroo ammaa tanaa waliif fideensiin jechuu kee na deebiftee jirtaa gabaabseetuma hedduu galatoomiin siin jaa. Waa'ee filannoo ilaalchisee mee gartee mootummaan Itoophiyaa jechuu paartii dimokiraatawaa ta'ee gartee na dorgomee moo'ateef daqiiqaa tokko osoo hin turreen dabarsaaf jedhee ture aangoo isaa garuu ammoo wanni paarlaamaa keessa deemaa jiru waan biraati. Mee kanoo akkamiin ilaalta? Hin bariitu seeteeti mammaaksa jiru jiru irratti guyyaan waan dhufuun seera jirre gaafa akkas jedhani. Ifatti sochiin akka kaafaa'uttis akka baa'uttis biyya kana keessa goone nuti itti yaadneeti. Jaanuwarii irraa kaasee jechuun Diisembar durarraa kaasee Oromiyaa guututti waajjira banuu uummata gurmeessuu irratti fuulleffanne. Maaliif karoorri dura ture jalaan dhiyaatanii ce'anii tokko filannoo kijibaatiin ce'uudha yaadanii nuti garuu manni keenya qabsoo hadhaawaa godhee kanas as gaheef waa sadii gahuudhaaf mirga abbaa biyyummaa jalatti kan deebitu waa sadii eenyummaa isaa kabachiisuudhaaf qabeenya fi irratti abbaa ta'uudhaaf mootummaa fi filateen buluudhaaf kuni mirga qabsoodhaan qabsoo hadhaawaadhaan arganne waan ta'eef mirga filannoo amma argame kana lafa baduun qabu uummata keenya gurmeessinee jaarree imaammataaf tarsiimoo qabnu dhiyeessinee filannootti seenuudhaaf qophii cimaa irra turre jechuudha. Kun hedduu isaa sodaachee kanarraa kan ka'e osoo koronaan hin dhufin dhiibbaa adda addaa gochuudhaaf hedduudha yaalaa turanii dhimma lammummaa tiyyaatiin wal qabattu waajjiroota baa'ootii fi kaafaa'oo ciruu hidhuu cufuu hanga nama ajjeesuutti hanga hidhaa bifa haaraan deemuu doorsisuu sodaachisuutti deemanii. Paartiin yoo mo'ame filannoodhaan aangoo gadhiisuudhaaf deemu waan akkasii keessoonni seenuuf illee hedduu waan jiru natti fakkaatu. Jechaa fi gochaatu madaalamaa deemaa jira. Waallee fuun nuti qophii itti fufnee jirra. Ammas haala koronaa haa jiraatu malee qophii sochii uummataa hin barbaachifne qophii imaammata sirreessuudhaaf kaadhimamtoota leenjisuudhaaf hojii bal'aadha itti deemaa jirra. Gaafa filannoon godhamutti filannoo sanitti dorgomnee yoo mo'anne aangoo qabannee akeekaa fi imaammata uummata kanaaf qabannee dhiyaannee ittiin filamne san hojiitti hiikuudhaaf. Yoo uummanni keenya filmaata bilisaatiin kan jara kaaniif sagalee kan taate mo'amuu keenya amannee mormituu ta'anii itti gachitti garuu adeemsa filannoo waliin dhahuudha. Miseensota hidhuu, doorsisuu kana hin fudhannuun irratti qabsoonna jechuudha. Hayyee galatoomii deebisaa ta'eetiif gaa rabbiin haqarraa kan rabana jedhanii jabaadhaa isin hin jenna.
akkasuma gartee mee hariiroon paartii mormitoota Oromootii fi mootummaa jidduu jiru yeroo ammaa kana keessa maal fakkaatti? Hedduudha carraaqa turre jattuu mariidhaan wanni rakkoo nama dhuftan osoo hin dhufin wal hubannaan akka barbaachisu joint road map karoora ce'umsaa waloodha. Maaliif ce'umsi kun hoggaa ce'umsi gara dimookiraasiitti godhamu fiigicha nama tokkootii fi paartii tokkootiin gootummaa ta'uu hin danda'u. Kanaaf paartileen keenya walitti dhiyaatanii waliin mari'achuu barbaadu hojii bal'aadhaa hojjetaa turre. Garuu hanga yaadnee deemuu hin dandeenye yeroo ammaatitti hariiroo lolaa keessa hin jirru. Garuu hedduus akka seera barbaachisutti walitti dhiyaatamee deemamaa jiru. Of course siyaasa filannoo keessa election season keessa waan jirruuf mormiin atakaaroon falmaan cimaan dadalachaa jira. It's natural. Wanni hin taane garuu kan nama hedduudha. Nama wajjiraalee cufuu sochii uggura sochii dhaabbileedhaa gochuu kun hariiroo dhaaba biyya bulchootii fi mormitoota jidduu jiru hammeessaati kan deemaa jiru. Galatoomii deebisaa keetii fi akkasumallee gartee mootummaan abbaa irree kun gaa seera labsee jira. Akkasuma gartee ati mee yaadni ati uummata Oromoo bal'aa fi paartiilee Oromooti qabdu yoo jiraate nu ibsuu dandeessaa? Murtiin amma labsan murtii seeraatti miti. Murtii biyya kanaafis isaaniifis murtii ta'uu miti. Wanti mormitoonni gaafataa jiran filannoo dheeressuudhaaf akkasumas hanga filannoon godhamutti haala bulchiinsa mootummaa gaggeessuu irratti heera mootummaa keessa wanni kaan hin jiru. Kanaaf wanni barbaachisu mari'annee waliigallee filannoo yoom godhama hangasitti mootummaan akka dura kajabu waliigalteedhaan political agreement ta'uu qaba kajabu mari'annee lafa keenyee deemaa jirru isaan sannituudhaan manneen marii to'annaa miseensota isaanii qofaan guutaman keessatti murteessisuudhaaf deemaa jiranii kun bu'aan qabu kun fedhii paartii tokko biyya irratti fe'uudhaaf deemuudha. Filannoo hoggaa jennu bakka taphattoonni hedduun itti wal dorgomanii kilabii kubbaa keessa simbira ragbiidha. Kilabii ragbii kudha wayii jiru keessa tokko qofti filannoo taphni sun keessatti godhama. Seerri ittiin taphatamu akkami jee yookaan murteessu taate sun wal dorgommiin taatu jechuudha. Kanaaf kana dura dhaabbanna akka dhaabbilee mormitootaatti dura dhaabannee jirra. Akkamiin deemuun qabu jedhu proposal mataa keenya qopheeffannee qaama federaalatti dhiyeessuudhaaf deemna. Kan murtii isaan fudhatan garuu dabarsan garuu hin fudhanne. Mormilee jirra osoo murtiin hin dabrin ammas mormilee jechuudha. Qabsoodhaa itti fufnaa jechuudha. Jabaadhaa isiniin jennaa gaa. Akkasumallee gartee mootummaan Tigraay ammaan tana gartee filannaa qopheeffatee gartee itti qophaa'aa jiranii mootummaa mataa isaanii filachuudhaa fi mee naannoon Oromiyaa too maal godhaa jirte kanarratti warreen bulchaa jiranii fi akkasuma gartee uummanni illee. Warri Tigraay egaa gaafa asii aangoo gadhiisanii achi galaniiti naannoo fi almost akka biyyaatti kan bulfataa jiranii. Qaawwii banameefii jira amma maaliif heeraan filannoo akka gaggeeffamu murteessuu ni danda'anii filannoo gaggeessuudhaaf garuu heerri biyya kanaa qaama tokko qofa dhaabe qaama boordii filannoo federaalaa jedhamu. Garuu mootummaan federaalaa filannoo gaggeessuu yoo hin barbaanne yookaan yoo hin dandeenye taate naannoleen gaggeessuu ni danda'u jennoo jedhu qabatanii kan deemaa jiranii. Rakkoon isaaniitii fi warra bilchiginnaa jidduu jiru rakkoo seeraatii miti. Bilchiginnaa fi warra TPLF akka itti ilaaluu qabdu. Ilmoolee lamaan abbaan irraa du'ee dhaalma irra wal lolaa jiran. Dhaalma irra wal lolaa jiran. Pirinsipiliidhaan miti. Kaayyoo irratti miti akka keenyatti kan wal lolaa jiranii. Dhaalma irratti kan wal lolaa jiranii. Biyya tana amma 27 waliin kuusaa turanii. Amma dhiibbaa uummanni qabsoon uummataa gooteen ni kan adda buufatanii jiranii. Dhaalma abbaa isaanii yaadee irra dhaalan san akkamitti deemna irratti atakaaruu kan jiru. Kanaaf nuti furmaata kan jennu durumarraa kaafnee kan jechaa turre furmaanni jara lamaan jidduu qawwees ta'uu hin qabu dahoo seeraatiis ta'uu hin qabu waliin dhiyaatanii waliin mari'atanii furmaata fiduudha barbaachisaa kan jiru ejjennoo nuti fudhannee deemaa turre ammas ejjennoo nuti qabnu sanuma akka biyyaattis osoo hin ta'in akka biyyaattis Oromiyaan gaa harka warra paartii biyya bulchuuti kan jirtu yeroo ammaatitti Oromiyaan akka naannootitti if dandeesseetti bulchaa jirti. Autonomii gaafa heeraan kaa'ame sanii qabdi jechuu hin dandeenyu.
guutumatti masaraa mootummaarraa kan bulaa jirtu. Dhimma filannoo dhiisii dhimma biraa irratti illee walabummaadhaan waan murteessuu irratti waan rakkataa jiran fakkaata. Hayyee galatoomii deebisaa keetii fi akkasuma gaa obbo Jowaar hedduun si galatoomfadhaa akka mataa keeyyatti qabsoo Oromoolee gartee zeeroo raayillee kaasuu baattu karaa 20 kana raayillee kaaftee gartee ol fiddee jirta karaa 90 kana ammallee hanga dhibbaan geessuuf rabbi si gargaaruun siin jaanilleeni. Akkasuma mee dhaamsa uummata Oromoo gartee addunyaarra jiraatuu fi biyya jiraatuu fi addunyaa hundarra jiraatuuf yoo qabaatte mee dabarsiif waa'ee ammaa kan ilaalchise. Dura koronaa kanarraa eegaa rabbi sinaa eegu wal gargaaraa biyya teenya irraa sirraanfatinaa namni keenya miskiinaa hiyyummaa hedduu jira. Sochiin dinagdee akka malee laafatee jira. Biyya jirtanitti manni keenya jalaa jirtan ifeegaa walii seegaa waltiisaa tokkummaa ta'e cimsaa. Uummata keenya kan jiru kanas dhukkuba kanarraa akka baraaramuuf gargaara. Dabiraa qabsoon kuma nama dura torban muraasa dura jeetti waggoota dabran kana keessatti qabsoo tana tarkaanfii lama dabarsinee jirra. Amma immoo haala jiruun tarkaanfii takka duuba deebinee jirra. Duuba guutuutti hin deebinee tarkaanfii lama deebinee takka duuba deebinee dura deemuudhaaf ammas bifa haaraatti reekaalee bireetti godhanii deemuu barbaachisa. Tarsiimoo barbaachisa, naamusa barbaachisa. Hunda caalaa tokkummaa uummata keenyaa barbaachisa. Hangi wayyaa jechaaf gochi warri aangoo irra jiruttis kan uummata keenya onnachiisu tokkummaa isaa cimsu waan ta'eef waan gaariidhaa jajjabaachaa deemuu qabna. Uummanni keenya hunda caalaa wanni itti waan dhugeessatu uummata keenya yaalaa jiru tokkummaa ta'e cimsaadha. Look yaadee guddoo hangas geessu san waa hundaan baankii fi taankiin caalamne dippiloomaasiidhaan caalamne karaa kennisuu dandeenye meeshaan guddaan takkummaadha. Itti aanee tarsiimoodha. Kanaaf tarsiimoonni qabnaa itti deemuu jirra. Wanni guddaan nu gootan warra biyya keessa jiruuf wanni guddaan dolaara keessanii ol, deeggarsa keessanii ol, hiriira keessanii ol warra biyya alaa tokkummaa qabaattanii wal dhageessanii uummanni Awustiraaliyaa dhaarra gamaa gamanaa waliin bahee tokkummaadhaan waa'ee Oromoo mari'atee ayyaana Oromoo kabajatee square sanii bahatee kan jedhu sun hamilee guddaan waan asitti. Hunda caalaa wanni barbaannu tokkummaa keessanii wal kabajuu keessanii wal dhaggeeffachuu keessanii nuti immoo asitti uummata keenya jidduu jirra. Amma booda uummata keenya jidduu gaarii sochoon hin jiru gara tokko hin deemnu alaaf keessaan wal tumsinee qabsoo teenya kararraa maayitee jirtu karaa inni deemna. Kana shakkuun qaban. There is no way. There is no way. Biyya sana keessatti amma booda fedhiif dandaa Oromoo irra deemanii dhidhiitanii biitii bulchan inni hin jiraanne. Inni hin jiraanne. Kana namni keenya shakkuun qabu. Will win again. Kanaaf uummanni keenya kan biyya alaa jiru tokkummaa isaa cimsee hanga dandeenye immoo firaa faalii as jiran gargaara. Itti fufuu jennaa. Nuyi itti fufnaa wal qoo qabaannaa. Galatoon mileensaa fi warri shabboo miidiyaa kanatti cicciibsuu qabdanii jabaadha. Galatoomii gaa waliigalan alaagalan jaanii akkasuma gartee qunceen heddummaatee arba guddaa hiite jaanii atillee gartee tokkummaa Oromoo dhaamtee hedduu galatoomii siin jaamee sanumara gaafii dabalataa takkaan qabaa. Mee gartee Oromoo sobamtee maallaqaan taatee yaada olola kijibaatiin taatee gartee Oromoo ifii gurgurtee shanyii ifii gurgurtee karaa biraa deemtuu dhaamsa dhaamni qabda. Gatii wayyaa gaafadhaan jaan. Duruma irraa beektaa qabsoo keessatti duruma gantuun ni jiraatti duruma warri saba adda addaatiin deemu jira. Maallaqaan kennu yoo jiraate nyaadhaa rakkoon qabatanii nyaadhaan jaan biitii yeettiidha rakkoon jiru. Sun rakkoon qabu. Ani hedduun hin yaachisu. Oromoon ta maallaqaan hin soowwamne waan biraatiin hin soowwamne gahaadha qabsoo kana gara fuulduraa deemsuudhaaf. Warri achi jiran at least gatii wayyaa gaafadhaan jaanii. Mana rabbi haa guutuu wayyuu. Kalamata, look, I'm a realist, you know. Qabsoo keessatti namni ni gana ni bitama ni dadhaba, it's common. Wanni ani keessattuu ragaan akkasii godhuuf waan saba keessa madeessa, waan tokkummaa isaa miidha. Godinaan jaan. Oromoon tuni gara laafti. Paartii kam keessa maaseente jettee hijaa hedduus ittiin qabattu. Miidhaa ati geessite garuu hin irraanfattu. Miidhaa ati geessite hin irraanfattu. Miidhinaa jechaan hin miidhinaa gochaan hin miidhinaa. Hanga yeroon dabartuu yoo waan bultanii barbaadan achirraa bubbutadha. Garuu
Garuu uummata keenya hin miidhina. Wanta tokko immoo inni beekuu qaban baankiif taankiin qabsoo Oromoon dhaabne ammas baankiif taankiin qabsoo Oromoon dhaabtu. Baankiif baankiin nama hanga tokko bituu dandeessi uummata Oromoo guutuu bituu hin dandeessu. Taankiin nama hanga tokko ajjeesuu dandeessi Oromoo fi Oromiyaa ajjeesuu dandeessu. Haayile Sillaasee irraa darbuu irraa Mallasaa irraa kan agarre kanuma. Kanaaf Oromoon duuba deebi'ettanii never hin yaadinaadha. Oromoon nama tokko miti, nama lamaa miti, murna xiqqaa miti, uummata bal'aadha. Uummata dhugaa qabu, uummata haqa qabu. Uummata immoo injifannoo dhandhamate waan ta'eef duuba hin deebi'u. Kana beekaatii filmaata keessanii itti deeman jiran. Hayyee galatoomii deebisaa keetiif gaa daawwattoota keenya gartee qophiin teenya gama xumuraa jirti akka nu hordoftan isin jenna ammallee irra deebinee mee obbo Joor dhaamsa dhumaa tokko yoo qabaattee gabaabsi nu ibsi. Dhaamsi an qabu ni jabaanna. Itti fufna hojii bakka yaadne hin jirru, bakka karoorfanne hin jirru. Garuu kunis hin kufne. We'll get up with that stuff and we keep going. Kanaan ni keenya beekuu qabu. We'll continue. Ana keessatti wareegamni dhufuu danda'a, aarsaan dhufuu danda'a. Aarsaa barbaachisaa, aarsaa bilaash hin kafallu. Aarsaa bilaash hin kafallu nagar. Aarsaa barbaachisaa irraa garuu ija lebsannu. Kana namni keenya beekuu qaba. Murannoo cimaa jira, walwannaa gaarii jira hooggansa jidduu. Kanaan jabaannee deemna. Hayyee galatoomii deebisaa keetiif galatoomii gaa kabajamoo obbo Jawahar irraa asitti argamtee gartee na wajji haasa'uu keetiif hedduu galatoomii siin jaa maqaa shabboo miidiyaatii fi akkasuma maqaa daawwattoota keenyaatiin illee hedduu galatoomii siin jaa karaa kiyyaan nageetti. Hayyee warra Awustiraaliyaatiin nagaan naa jiraadhaa gabaa kana bejjee wal agarraa foon hoolaa keessan saniis gaafa tokkotti dhufnaa. Hedduun isin jaaladha naajiin galatoomaa. Si eegaa jirra jaanilleedha isaanillee nutillee hedduu si jaalannaa. Galatoomii rabbi umrii dheertuu nu keessa siyaa kannu umrii dheeradhu siin jenna sillee haa jabeessu. Amiin amiin jabaadhu leessa teenya nageetti. Hayyee taate daawwattoota keenya gaa isinillee waan nu hordoftaa turtaniif hedduu galatoomaa isinin jenna sagantaan teenya ta'arraa hayyuu Oromoo obbo Jawahar Mahammad waliin qabannee isin dhiyaanne asmara raawwatti hamma sagantaa biraatti walitti deebinu nagaan turaa isinin jenna akkasuma shabboo miidiyaalee share comment like godhaa isinin jenna galatoomaa.